Ayyaantu fi doktornaa fi hafa gammadanii hedduu takka dhugaa dubbachuuf baay'ee waan namatti toludha. Egaa koongireeshin ayyaantuu jedhanii baga waaqayyoon si gargaaree dubartii carraa qabeettii akkasumas amala qabeettii bareedduu koo hedduu takka saalladhaa baga gammaddee baga wajjumaan gammaddanii doktornaa fi wajjiniin so egaa namoonni baay'een ayyaantuun erga gaa'ela godhattee reefu ji'a shanguutti akkamitti daa'ima godhattee ammanumatti warreen jedhanii hin jiru. Ingidihi ati baga kanaan sikee dhugaa dubbachuu fi namoota meeqatu carraa kana dhabee abbuuwaa akkasumas immoo hoggaa hedduu dabarsaa jira baga siin ga'ee baga gammaddee baga gammaddanii baga waaqayyoon sin gargaaree ingidihi baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuu fi egaa ayyaantu. Yaa arkafuuni hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Askaalach jalatti argamtanii jirtu ani sira nagaa kiyya galanni waaqayyoo fi ta'u warreen YouTube kiyya haaraa taatan subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa warreen maatii kiyya taatan immoo like share like gochuudhaan nabra abbadhaa siniin jechuun jaaladha. Ingidihi ar'ammoo waan baay'ee tokko tasna jedhee akkasumas immoo gammachuu guddaa ingidihi gammachuu maalidha yoo jettanii dhugaa dubbachuu fi kaleessa jechuudha akkuma TikTokii rasiiniini ayyaantu follow shiitan qabaa beektanii haadha mana doktornaa fi jechuudha. Ingidihi yoona seenuu egaa baay'ee tokko gammadee dhugaa dubbachuuf fayyumaa jedheetan natti jijjiirramee beektanii fuulli ishii irraa furdattee waan jettuu fuulli ishii akka wayii kanatti irra garagaree jira. Waaqayyoon nagaadhaan ishii haa eegu dhugaa dubbachuuf hedduu takka bareeddee dubartiin gaafa garaatti baatan yookiin immoo hin jedhan furdatu namni tokko immoo kan ittiin tollesin annaa akkasiniin jedha obboloota kiyya namoonni tokko hin furdatu namoonni tokko immoo sirriitti huqqatu jechuudha maaliif akka isa hin beekanii so akkasii ayyaantuun immoo dhugaa dubbachuuf hedduu takka bareeddee akkasumas immoo furdatte baay'ee tokko das nama jedha baga waaqayyoon isaanii gammachiise baga isaanii ga'ee dhugaa das nama jedha baay'ee nama nan jedhamne namoota meeqa kan waan akkanatti akka gaangetitti deemu namoota umuriin isaanii deeme yaa'u yaanni argitu kaayee dhugaa dubbachuuf hedduu takkaan gammadee fi namoota hedduun immoo koomentii jalatti waan hin taane dhugaa Kiristoos yaani baay'ee tokko dhugaa hawaarra koomentii san nagarrame. Namni dubartiin takka yaa'u bakka erga gaa'ela godhatteen boodatti dhugaa dubbachuu fi waanuma fe'eeyyuu ta'e cidha bareedaa godhatanii akkasuma maatii isaaniitillee kabajanii kabachiisanii wal kabajanii gaa'ela bareedaa godhatanii gaa'ela baay'ee namatti toludha kan isaan godhatanii so akkasii kanaafuyyuu immoo waan akkanaa waan hin taane jechuun namaan barbaachisu. Inaaffaa fakkaata malee so akkasitiin jira dhugaa dubbachuu fi hedduu takka gammadee ayyaantuun kaa erga jettee miidiyaa irratti illee baatee beektu ingidihi yaa kanumaaf dhokatteen immoo maal taate kaayicha dhaqxe kaansidha yeroo hundaa gara TikTokii kanaan walaloo fa'aa barreessuu jaalatti akkasumas immoo dhugaa waan tapha adda addaati kan ishiin qopheessu jechuudha TikTokii warreen qabdanii yeroo hundaa nan hordofanii naa kaleessa immoo wanta gammachuu poostii gootee siniin jedha illee sibbiraan gahuuf fedha. Innaa akkas ture dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola baay'ee tokkoon gammadee fanii waaqayyoonis immoo ishee wajjin yaa ta'u nagaadhaan ishee haa eegu gammachuu ishee hanga dhumaatti isheedhaaf yaa godhu hedduu dhugaa dubbachuuf hedduu namatti tola waaqayyoonis immoo baga isaan gargaaree kanaan isaan ga'ee gammachuu yaa nu beektu doktornaa kan yeroo hunda bakka ijoollee daa'ima xixiqqoo tana hedduu takka jaalataa yeroo argitan ta'e. Namni daa'iman jaallanne ni jiru in argamtu malee inna warreen akkasii kun hedduu takka namatti tolaa asiniin jedha namoonni akkasiiti warri koomentii immoo maal jedhu seetee ammanumatti maal jedhu seetanii ammanumatti oduu ji'a san keessatti akkamitti daa'ima argatte ayyaantuun kan jedhan baay'eetu jira. Ana kasih ninja jualan
baay'ee waan nama toluudha. So ayaan tun ingidihi akkuma beektan dubartii cimtuudha. Baay'ee kan eenyuutuudha dhugaa dubbachuufi. Egaa ani hedduu takka gammadee fi sin jedha. Gammachuu guddaadha kuniyyuu. Ana akkasii qophii bareedaa qopheessanii fi akkasumas immoo wantoota adda addaa baay'ee kan waan namatti toludha jechuudha. Ana akkasii hordoftoota kiyyaa waan baay'ee namatti toludha dhugaa dubbachuu fi hedduu namatti tola. Ani akkuma argaa jirtanii akkuma ilaalaa jirtanii namoonni beektanii namoonni tokko yaadan illee ta'ee waan adda addaatiin illee ta'ee nama jajjabeessanii gaariidha. Ginni isheen bakka hin qabdu waan akkanaati fi wanti akkanaati illee fi bakka hin qabdu amma namatti osoo ji'a shanitti akkamitti yaadama daa'imaa taate jechaa jiru jechuudha. Bakka namoota hedduu dhugaa dubbii waan nama qaalchisu na koonti isaanii dubbisaa ture. Ta'us immoo ji'a 5 ta'ee ji'a 2 ta'ee erga gaa'ela godhatanii erga maatii isaaniitii wal kabachiisanii erga walitti dabalamanii boodatti ji'a 2 ta'ee takka ta'ee wanti nama dhibu hin jiru. Ingidihi akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti immoo namni tokko sin jedheetumaayyuu walitti dabalameetuma kan wajjin hin jiraatu ni jira. Inaaffadha malee dhugaa dubbachuu fi hedduu kaanii waan eenyudha jechuudha dhugaa waaqa. Ajaa'iba. Annaa kan isiniin jedha. Namoota waan badaa namaaf eenyu jedhan akkasumas gorsa badaan illee ni jira. Gorsa gaariin isin jira, gorsa badaan isin jira jechuudha. Kan garuu keessaa filatu abbaadhaa miti. Kanaafuu ishiin warra koomentii akkasii barreessuuf ijoolleen kennineefi kun arraba ta'a kun immoo maal ta'a. Miidiyaa irratti akkuma beektan namoonni miidiyaa hundi dhugaa dubbachuuf nama tokko gaarii keessan filattu. Akkasii baay'ee nagarramee dhugaa dubbachuuf maal rakkatanii kan amma ji'a 5 akkamitti daa'ima argatti midhaan jedha. Waan ajaa'ibaati dhugaa namni waan haasa'u hin beeku beektanii namni waan haasa'u yoo dhabee bakka akkana jedhama. Ammaa kiristoota maal jasseetanii namni hojii dhabee xaafii immoo meeqadha gadi naqee guuramu maal waan akkasiin dhaqee mammaaksuun jechuudha. Namni akkasii immoo dhugaa dubbachuuf isheen illee bootaan kennituufi akkasii baay'ee waan namatti toludha. Haali isaanii hedduu namatti tola. Kana argachuun isaanii gammachuun isaanii arguun dhugaa hedduu takka namatti tola. Bakka waaqayyoon isaan gammachiise bakka rabbiin isaan gammachiise waaqayyoonis nagaadhaan shaayikuu hedduu waan namatti toludha. Ammas dabalee haa kennuufi daddabalee haa kennuufi kana ingidihi akkasiin jedha obboloota kiyyaa. Warreen yuutuubii kiyyaaf immoo haaraa taatan sabskiraayib godhaa laayikii godhaa na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Ingidihi yoo wal jajjabeessan malee hin taatu dubbiin yeroo ammaa kanatti. Keenya ijoollee wal jajjabeessuun beekanii yoo wal jajjabeessuun gaariidha. Bakka kamirrattuyyuu wal bira dhaabbatanii yoo ala kam keessattuyyuu waliin ta'an waan hunduu bareedaa waan hunduu namaaf milkaa. Ingidihi akkasii wal jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Turtii gaarii.